A miracle happened to this brother with me. He said, 2 weeks ago I had a motorbike accident. Because of that, he was suffering from chronic pain over his side. As he was praying for the congregation, I felt unusual blowing of cold wind touched me. From that instant, I am healed, and he is here with his testimonies. Let us listen his testimonies. Maqaan keenya? Tasfaayee Baqqalaa. Eshi. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Mokkorraan dhufe. Torban lama dura mooteraan kufeetan namni lammaffaan immoo irratti kufe. Eshi. Karaa namni irratti kufe kanaan lafattiin kufee lafti immoo achi ol na waraane. Cinaacha kanaan ciisuu taa'uu hin dandeenye guyyaa 5. Eshi. Isaan booda addana dhufuudhaafan karoorfadhe. Guyyaa gaafan as dhufuuf karoorfadhe sanaa kaasee nan ciise san ciisuu hin dandeenye. Har'a immoo harka mirgaa ol qabaa harka bitaa iddoo sin dhukkuburra kaa'ati haxaa jedhame sa'aatiiwwan sana tuunaaf kadhatamuun harka koo isa bitaa iddoo na dhukkuburra kaa'een harka mirgaa ol qabee sa'aatiiwwan sanaa kaasee nagaa guddaan naaf dhufee amma natti dhaga'amaan jiru Waaqayyoon afasheera Waaqayyoon naa galateeffadha. Ameen. Akka fayyiteettafi bara baraan. Prophet, again a miracle happened to this sister. For the last 1 year, she was suffering from backbone pain. She said, even today, this morning, as they were worshiping, because of the pain, I was feeling difficulty to stand up. Now, as she was praying for the congregation, she said, I felt unusual cold, something like water flowing down my body. From that instant, I am healed, and she's here with her testimony. Let us listen more from her. Amen. Maqaan kun Israaba Konnoon jedhama kanan dhufe asuma magaalaa Naqamtee ganda duwwaa lamadha. Dhukkubni duddaa waggaa tokkoof na dhukkubaa baay'ee na dhukkubaa har'a san dhufeeyyuu namoonni na bira taa'an arganiiru danda'ee waaqeffachuu dadhabee akkasitiin hin taa'aa ture achiisa booda gaafa raajiin kadhachaa turanii harka mirgaa ol fuudhaa harka bitaa lafa sin dhukkuburra kaa'aa gaafa jedhani gaafan kaa'u waan akka bishaan duddaa keessa gadi. Bishaantu si kee darbe. Eggasi akkan silan jenne hundumaa jedhee achiisa booda nan fayyennaan fiigee achi beenaan jedhan namoonni na bira. Waaw hin jiru amma? Hin jiru. Mee akka barbaadde ol jedhii gad jedhi. Waaw bara baraan bara baraan. Galata jabaa gooftaadhaaf. Thank you. Prophet, again a miracle happened to this brother. For the last 1 year, he said, I was feeling difficulty over this, my side ribs. But now, during the prayer time, when you say breathe out deep 3 times, I breathed out 3 times. I felt unusual coughing. From that cough, I checked myself that I am healed, and he is here with his testimonies. Let us listen more of him. Maqaan koo Kennasaa Abtaamuun jedhama. Kan inni dhufe godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Galaaniidha. Okay. Otuun iddoo kana yeroo kadhatamaa jiru cinaachi koo kuni gara bitaa kana yerootti natti ka'a. Gara mirgaa kanarraa yerootti natti ka'a. Yeroo natti ka'u immoo al tokko attamsi godha. Miilla koo kana amma fuudhuu dadhabutti akka na adochuu na godhee na waraana ture. Amma oo. Innaa sila yeroon taa'aa jiru na waraana ture. Ka'ee naa badhan ture yeroo natti ka'u. Sa'aatii sinii. Amma miif sirra ture. Waggaa tokko ol narra ta'e. Amma maaltu ta'e gabaabsi natti himi. Sa'aatii sinii afuura dheeraa baafadhaa jettanitti afuura dheeraa gaafan baafadhu humnaa olitti na kufaasise. Kufayeen beene na kufaasise. Isa booda oo. Isa booda qilleensa diilallaa tokkotu dhufeetu keessa kootti gale. Isa booda hin jiru dhukkubu. Isa booda na dhiise inni sila natti ulfaata. Olu taali sillaala. Okay, okay. Bara baraan. You are free. Prophet, a miracle happened to this brother. This brother was suffering from leg pain or leg ache for the last 5 months. He said, even today, I came here dragging my leg on the ground when I came here. But now as he was praying for the congregation, he said, I'm already healed, and he is here with his testimonies. Let us listen more of him. Maqaan keenya? Maqaan koo Dabalaa Absaa'uudha. Gurraan laga lixaa aanaan ajjoo ganda duwwaa lama. Ji'a 5 kaasee biilla mirgaa kana nan okkolaa sa'itii 12 booda danda'ee deemuu hin danda'u ture. Ji'a 5 hin okkolta. Ish. Yoo marfee waraana duuna dhiisaa kadheen gadda gaafa kamisaa galgala na geessanii rifeerii si barreessinaa naan jedhan. Ish. Rifeerii si barreessinaa naani eessatti naqamteetti si barreessinaa ispeeshaalistii Wallaggaa Yuunivarsiitii naqamtee dhaqii naan jedhan. Naan anoo naquu dhiisaa anoo kana naan naqaa deeman sokke. Ish.
Eda galgala yeroon bakinaan dhufee dandee deemuun dadhabee obboleessi koo asii tamaaraa dhufee na fuudhee gale. Yennaan isan galuu dhaqee mana qorichaatti na geessee ammasitti edatti rafee amma yeroo mansila yeroo akkuma dhufee nan fayye. Isuma dhufee gibbii na dhitee nan fayye. Amma waa hin jiru. Amma immoo waan tokko yoo hin jiru. Mee olu taale sillaala. Amen. 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 Thank you. Barabaraan. Baakan jirtan lixa kaaba kibbadoo sagaleen kun itti dhagaamu ajajeera bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Baa. Humna dhiiga walichaatiin. By the power in the blood of the Lamb. Dhugaa bishaan kana. Drink a drop of this water. Warri amantan mana kan hin qabne mana kiraa keessaa sinan baasa dhiiga walichaan. I take you out from that rain tower. Hojii harka keessanii nan eebbisa dhiiga walichaan. I bless out all the works of your hand. Gaa'ila keessan nan eebbisa dhiiga walichaan. I bless your marriage. Hallelujah. Praise the Lord. Ani bilisa baheera jedhaa warra amantan. Confess your freedom. Gaa'ila diigda. Caraan lafatti gad dabalame. Ay lafaan. Dhiiga walichaatiin. Lay here down and release here. Karadhaa waa'ee biyya kanaaf daqiiqa lama. ለዚች አገር ሰላም ጸልዩ። Lixarratti, kaabarratti, kibbarratti. በምስራቁ በሰሜኑ በደቡቡ Ergamaan gooftichaa የእግዚአብሔር መልአክ kutee akka darbu pray. ነክቶ እንዲያልፍ ጸልዩ። Ergamaan gooftaa kutee akka darbu. የእግዚአብሔር መልአክ ነክቶ እንዲያልፍ Karadhaa kutee darbeedha ergamaa gooftaan. የሰላም መላእክት ያቋርጥ። Kutee darbeedha. Say to the Lord, oh Lord, cross over Kutee our darbeedha. country Kutee darbeedha. through your Ergamaa dukkanaa kan rukutu aangoo du'aa. angel of mercy. Ejentoota seexanaa balaa rakkina kan baatan. Paralyzed godheera dhiiga walichaan. Lixarraa baakaaba kibbarraa paralyzed godheera dhiiga walichaan. ከሰሜን ከደቡቡ Du'a kan baatu balaamaa kan baatu paralyzed godheera dhiiga walichaan. ሽባርካቸዋለሁ። Paralyzed godheera. Paralyzed godheera. Paralyzed godheera. Paralyzed godheera. Paralyzed godheera. Paralyzed godheera. Paralyzed godheera maqaa Yesuusiin. Ergamaan nagaa baatu kutee adarbu galaanaa amma galaanaatti andaraan mandara lafaat kutee adarbu nagaana ta'u magaalaaf baadiyyaaf nagaana ta'u biyya Itoophiyaa irratti araarri hamoo jaalalli hamoo nagaan hamoo ikoonomiin kufe iddootti adeebi'u nagaan bade adeebi'u humna dhiiga Yesuus. Thank you.